maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokko ameen. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti dubroo maariyaam fageenyarras dhiyeenyarras teessanii firii tawaahidoo tuubiidhaan sagantaa qophii barnoota sagalee waaqayyoo kan isiniif darbu kan hordofaatii jirtan maqaa waaqayyootiin nagaan isin gaafadhaa akkam jirtu akkamiin turtanii akkamiin saatii kana eegdanii galanni waaqa keenya uumaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Deessoo haadha isaa qulqulleettii dubroo maariyaam maqaan ishees kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Ergamoota waaqayyoo toloota qulqulloota hundumaa kennaaf aangoo isaaniitti maqaan isaanis kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maatii waaqayyoo guyyaa har'aa baga geessanii baga walumaan geenye akkuma beekamu barnoonni keenya guyyaa har'aa kutaa lammaffaa ittiin Leyyaa'uu kana nan amane nan beeka kan jiru ergaa Phaawulos qulqulluu gara Xiimotewositti erge isa lammaffaa boqonnaa 1:2 kan jiru ilaalla. Maatii warra waaqayyoo ittiin Leyyaa'uu kana nan amane nan beeka abbaan keenya Phaawulos gara Xiimotewositti kan inni ittiin dubbate kan inni ittiin barsiise ittiin Leyyaa'uu kana nan amane nan beeka. Nutis har'a ijoolleen tawaahidoo marti eenyutti akka amanne beekuu qabna. Eenyuun akka waaqessaa jirru eenyutti akka amanaa jirru beekuu qabna. Maaliif har'a addunyaan maal jira? Haati waaqayyoo dubroon maariyaam waaqa keessan jedha. Ergamaan Mikaa'el, ergamaan Gabriel, ergamaan Faanu'el, Saaqu'el, ergamoonni waaqayyoo fannoon illee toloonni abbaan keenya Giyoorgis abboota qulqulloonni hundumtuu maal nuun jedhu waaqa keessan jedhu. Nuti garuu waaqa keenya innee waaqessina miti. Nuti kan waaqessinu waaqa tokko waaqessa jiraataa kan ta'e isa amanamaa kan ta'e eenyuyyuu isarraa kaasuu kan hin dandeenye uumamaa kan ta'e tokkummaaf sadummaadhaan kan galateeffamu Yesuus Kiristoosidha. Waaqni keenya eenyudhaan jedha? Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf addunyaan har'aa maal jedha? Waaqni keessan maariyaamidha. Ortodoksii Tewaahiidoon waaqa baay'ee qabdi jedha. Ortodoksii Tewaahiidoon garuu waaqa tokko qofaa qabdi. Isheenis Yesuus Kiristoos qofaadha kan isheen waaqessitu. Uumaa samii lafaa kan ta'e Sillaaseedha. Iddoo tokko tokkotti immoo maaltu mul'ata? Iddoo tokko tokkotti immoo kan mul'atu iddoo tokko tokkotti Sillaaseedhaan maal jedha? Sillaaseedhaan akka ergamaatti ilaalu. Akka ergamaatti ilaalu. Akka ergamaatti ilaalaniitu ergamaadha Sillaaseen malee waaqa miti jedha. Maali? Macaafa qulqulluun dubbisne Sillaasee jechuun Silluus sadummaaf tokkummaa jechuudha. Abbaa ilma hafuura qulqulluu ta'e kan jiraatu. Abbaaf ilma hafuura qulqulluu ta'e kan addan ba'an aangoodhaan hojiidhaan tokko kan ta'an maqaadhaan garuu sadii kan ta'an Sillaasee jennee waamna. Kanaaf jechuudha Sillaaseen kan waaqadha malee ergamaa kan ta'an hubachuuti qabna jechuudha. Kanaaf hubachuu qabna. Yeroo hundumaatti akka adda baafannu jedha. Kanaaf maal jedha abbaan keenya Phaawulos gara Xiimotewositti erge lammaffaa boqonnaa 1:2 irratti maal jedha? Ittiin Leyyaa'uu kanan amane nan beekaa jedha. Phaawulos dubbate jecha kana mucaa isaa Xiimotewos kan ta'e itti dubbate. Kanaaf nutis eenyutti akka amannee jirru eenyuun akka waaqessaa jirru beekuuf amanuutii qabna jechuudha. Kanaaf maatii waaqayyoo Phaawulos biyya Xiroositti dhalate. Seenaa Phaawulos yoo gabaabinaan ilaalle biyya Xiroositti dhalate. Umurii isaa 15tti Gamaaliyaa jala taa'ee kitaaba seera Musee fi macaafa qulqulluu kan baratedha. Eenyu jalatti? Gamaaliyaa jala taa'ee kan baratedha. Kanaaf Phaawulos maqaan isaa inni duraa Saa'ol jedhama. Maqaan Phaawulos inni duraa Saa'ol jedhama. Saa'ol jechuu irraa gara Phaawulositti kan jijjiireef gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosidha. Innis yeroo inni kiristaanota hedduu ari'achaa ture, yeroo inni kiristaanota duukaa bu'aa ture, Saa'ol maaliif na ari'atta ittiin jedheeti akka eenyummaa isaa baru waaqayyo yommuu itti dubbate guyyaa sanaa kaasee Saa'ol gara Phaawulositti jijjiiramee wangeelaa qulqulluu lallabee barsiisaa kan turedha jechuudha. Kanaaf Phaawulos osoo kiristaana hari'atu bakka Damaasqootti Yesuus Kiristoos itti mul'ate. Bakka maal jedhamu? Bakka Damaasqootti itti mul'ate akkana jedheen maaliif na ari'atta jedheen. Phaawulosis
yeroo kanatti jechuudha akka ari'achaa jiru baree hundumaa hubatee jechuudha beekeeti akka Phaawulos isa ari'achaa ture baree waaqa isaatti amanee gara waaqayyootti kan deebi'edha jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa tokko kaasee waa'ee kootiif kan jibbamtan ni taatu jedha. Kiristaanummaan eenyu biratti illee yoo jibbamtan gaarummaadhaaf hojii gaariif taanaan jibbamuun qormaanni kamiyyuu gaarummaadhaafidha. Gaarummaadhaaf ta'e hundumtuu isaan ta'e hulluun bersoone akkuma jedhe Yohaannis irratti hundumtuu akka isaan ta'e hubannee beekneeti amanuutii qabna jechuudha. Kanaaf jechuudha ergamoonni waaqayyoo gahee hojii isaanii yoo ilaalle ergamoonni waaqayyoo arraba cufuu danda'u. Arraba maal gochuu danda'u? Arraba cufuu danda'u. Akkamittiin yoo jenne Gabri'eel ergamaan gara Zakkaariyaasiin deeme. Gara Zakkaariyaasiin deeme. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26. Gara Zakkaariyaasiin deeme. Ajaa'iba guddaa kan inni hojjete. Amanuu yeroo inni didetti amma guyyaa akkasitti kan duude taataa ittiin jedhe Zakkaariyaas. Yeroo kanatti guyyaa isaa eeggatee hin banameef jechuudha. Arrabni cufame sun hin hiikameef. Maal ergamoonni aangoo qabaachuu isaanii beekna asirratti. Ergamoonni waa hedduu gochuu akka danda'an aboo waaqayyo isaaniin kenneen aboo waaqayyo isaaniif badhaaseen misraachoo himuuf dhufee duuchee deeme. Ilaala misraachoo itti himuu dhufe misraachoodhaaf waaqa biraati gad ergame garuu immoo yeroo inni amanee fudhachuu didetti jecha ergamaa Gabri'eel yeroo inni fudhachuu didetti gurra isaa arraba isaa cufee duuchee deeme. Maaliif kun ergamoonni aboo guddaa qabaachuu isaaniitii hubannaa jechuudha. Kanaaf seenaa Saa'olitti yoo deebine Saa'ol kiristaana balleessuuf kiiloomeetira 229 Daamaskootti deeme. Ilaala kiristaana balleessuuf kiristaana ari'achuuf kiiloomeetira 229 gara Daamaskootti deemeeti ari'achuutiif deeme. Kana jechuudha. Kanaaf booda garuu amanee beekee waaqayyo eenyu akka ta'e gara waaqa isaatti deebi'e. Gara waaqayyootti akka deebinu waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Inni itti aanu Iyesuus Kiristoos maalidha jennee ilaalla. Iyesuus Kiristoos waaqadha. Iyesuus Kiristoos waaqadha. Jalqaba Egzaabeer jedhama. Jalqaba dursa Egzaabeer jedhama. Waaqaaf Iyesuus qoricha jechuudha. Ilaala Egzaabeer Iyesuus qoricha jechuudha. Kanaaf Iyesuus Kiristoos qoricha keenya kanammoo ameen jennee itti amannee yoo fudhanne lapheedhaan yoo amannee fayyina argannaa jechuudha. Akka fayyinu waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Kanaaf Yohaannis 1:14tti jalqaba sagalee ture. Sagaleen sun immoo waaqa bira ture. Sagalichis immoo waaqayyo ture jedha. Kanaaf sagaleen sun eenyu akka ta'e waaqayyoon akka ta'e amanuutii qabna jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya nu haa gargaaru. Sagaleen kun immoo foon uffate. Sagaleen foon uffate kun immoo Iyesuus Kiristoos ta'uu isaatii amanna jechuudha. Kanaaf namni anatti amane namni maal godhe namni anatti amane jireenya bara baraatii ni qabaata jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:48 irratti namni anatti amane jireenya bara baraa ni qabaata jedha. Jireenya bara baraa isatti amannee akka qabaan waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Kanaaf yaa kiristaanota eenyutti akka amanaa jiru beekna. Laphee keenyaan beekna. Ergamoonni waaqa jennee waaqessina osoo hin taane kabaja ulfinaa laanneef garuu galanni waaqummaaf kan kennamu waaqa tokko Iyesuus Kiristoos uumaa samii lafaa kan ta'e Sillaaseedha jechuudha. Kanaaf kabaja ulfinaa, kabaja galataa, kabaja waaqummaa, kabajni gosa baay'eetu jira. Kutaa itti aanutti kan barannu ta'a jechuudha. Kanaaf maatii waaqayyoo inni hundumaarra caalaa ta'e bara baraaf waaqadha jedha. Inni hundumaarra caalaa ta'e bara baraaf waaqadha. Ergaa Phaawulos gara Roomeetti erge boqonnaa 9:5 irraati. Inni hundumaarra caalaa ta'e bara baraaf waaqadha jedha. Inni bara baraaf waaqadha. Waaqayyo keenyaaf galanni haa ta'u.
deessoo haadha isaa dubroo Maariyaamiif galanni haa ta'u. Ergamoota toloota hundumaaf kabajni ulfinaa isaaniif haa ta'u jecha. Kanaaf nuti uumamni isatti amanne, nuti uumamni isatti Yesuus Kiristoos uumaadha jennee amanna. Qolaasiyaa boqonnaa 1:15-20. Kanaaf nuti kan amannu, kan waaqessinu waaqa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoos ta'uusaa qofa amanna jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Kanaaf maatii Waaqayyo ittillee yoomnu eenyutti akka amanaa jirru beekuu qabna. Eenyuun akka waaqessaa jirrullee hubachuutii qabna jechuudha. Kanaaf inni biraani wantoonni mul'atanii fi hin mul'annes Yesuus Kiristoosiin uumamanii jedha. Wantoonni mul'atanii fi hin mul'annes Yesuus Kiristoosiin uumaman. Ergaa Yohaannis boqonnaa 5:29 irratti wantoonni mul'atanii fi hin mul'anne eenyuun akka uumaman, Yesuus Kiristoosiin akka uumaman irraa baranna jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoosiin uumamuu isaanii amannee lapheedhaan yoo fudhanne jireenya bara baraa arganna jechuudha. Kanaaf eenyutti akka amanne waan beennuuf ittillee yoomnu ittiin qaana'uun akkuma Phaawulos jedhe nutis itti qaana'uutiin qabnu jechuudha. Inni taanu inni waaqa dhugaa jireenya bara baraati. Inni waaqa maali? Inni waaqa dhugaa jireenya bara baraati. Waaqayyo gooftaan keenya waaqa dhugaa jireenya bara baraa namaaf jechuudha. Inni waaqa bara baraa akkuma ta'e jira. Inni waaqa bara baraa jireenya namaaf kennudha jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 1 kaasee hanga 7tti bal'inaan kan argan inni waaqa bara baraa akkuma ta'e. Waaqni bara baraa eenyu akka ta'e, waaqni bara baraa Yesuus Kiristoos akka ta'e, waaqni bara baraa isa foon uffatee garaa dubroo Maariyaam keessa bulee dubroo Maariyaam dubaroota hundumaarraa filatee gadameessa ishee keessa bulee kan dhalate nu gidduu kan buufate abbaa keenya Addaamiin kan fayyise isa ta'uu isaati hubanna jechuudha. Kanaaf maatii Waaqayyoo ani Waaqayyoofis nan ta'a ati immoo mucaa koo naaf ta'i jedha. Ani Waaqayyoon siif ta'a ilaala. Ani Waaqayyoon siif ta'a ati immoo mucaa koo naaf ta'i jedhe gooftaan keenya. Eeggannoo waaqa keenya nuuf ta'e nuti immoo mucaa isaa maaf ta'uu dadhabnare. Mee kiristaanotaa dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Har'a addunyaan maal keessa jira? Har'a addunyaan amantaa akkamitti ilaalaa jira? Addunyaan waa'ee isaa wallaalee jira. Addunyaan waaqa isaa ganee jira. Waaqa keenya ganuurraa Waaqayyo hunduma keenya nu haa oolchu. Kanaaf maatii Waaqayyo isa faana haa jiraannu. Ani Waaqayyo siif nan ta'a ati immoo mucaa koo ta'i. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irraa kan argannu. Ani Waaqayyoon siifan ta'a ati immoo mucaa koo naaf ta'i jechuunsa Waaqayyo waaqa keenya erga ta'e nuti immoo akkamittiin mucaa isaa taanee isa waaqessuu isa galateeffachuu dadhabnare. Galataaf erga uumamne, galataaf erga nu uume har'a maaliif daganna yaa kiristaanota? Dagachuutiin hin qabnu. Lapheedhaan isa faana jiraachuu qabna. Amantiidhaan baanee galuu qabna. Amantiidhaan deddeebi'uutii qabna jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Kanaaf abidda samii hanga buusuutti ni dhufa. Laala. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irratti abidda samiidha hanga buusuutti nu dhufa. Isin garuu hin fudhatinaa, isin garuu hin amaninaa jecha raajota sobdootaa hin fudhatinaa jedha. Kanaaf amantaan tokko, gooftaan tokko, cuuphaan tokko amannee Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irraa erga fudhannee booda kan biraadha kan jiraanne dhugaadhaan amanuu qabna, dhugaadhaan beekuu qabna, lapheedhaan immoo amannee lapheedhaan deddeebi'uu qabna. Kanaaf kiristaanota dhugaadhaan haa amannu, dhugaadhaan haa deddeebinu. Kanaaf raajota sobdootaa jecha isaanii abidda samiidha hanga buusutti yoo dhufan illee fudhachuutii hin qabnu. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Inni itti aanu eenyu iyyuu Yesuus Kiristoos beeka jedhee hin barsiisin. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraa eenyu iyyuu Yesuus Kiristoosin beeka jedhee hin barsiisin. Namni Waaqayyoon beeka argeera amma wajjin haasa'an jira jedhee yoo barsiise dogoggora guddaa ta'uu hubanna jechuudha. Kanaaf abidda samiidha hanga buusuutti nu dhufa kan jedhu mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irratti argannaa jechuudha. Kanaaf maatii Waaqayyo kana fakkaata. Inni itti aanu mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 8 hanga 1 jalqaba kan jiraachaa
ture ammas kan jiraatu anadha jedhe eenyutu Yesuus Kiristoos anadha anarraa baradha ana faana jiraadha jedha. Kanaaf isatti amannee akka jiraannu Waaqayyo Gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru. Kan murteessus anadha jedha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 5:20 kan murteessus anadha jedha. Isa ta'uusaa amanuu qabna jechuudha. Kanaaf maatii Waaqayyo ani abbaa keessa akkan jiru abbaanis ana keessa akka jiru hin beektanii jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:14 irraa ani abbaa keessa akkan jiru abbaanis ana keessa akka jiru hin beektanii jedha. Kanaaf Yesuus Kiristoos Waaqa ta'uusaa akka amannu itti akka leeyyaan isiniin jedha. Waaqayyo Gooftaan keenya nu haa gargaaru. Eenyutti akka amannee jirru beekuu qabna. Waaqayyo kan amanne kan dhageenye kan baranne firii 30 firii 60 firii 100 buusee namatti jiraatu Waaqayyo hunda keenya nu haa taasisu. Kanaaf itti leeyya'u kanan amane nan beekaa akkuma jedhee eenyutti akka amanne beekuu qabna. Akkuma Xiimotewos boqonnaa 1:2 irratti jedhe itti leeyyomnu amantaa keenya eenyutti akka amanne beekuu qabna. Amantiidhaan haa deddeebinu. Kutaa sadaffaatti yeroo itti aanutti immoo dubroo Maariyaam akkamitti maaliif kabajna maali dhaga'een ishee jenne waliin baranna. Maatii Waaqayyoo kan baranne kan dhageenya Waaqayyo Gooftaan itti nu haa jiraachisu. Yeroo hundumaatti nu faana ta'u maatii Waaqayyo hordofaa barnoota kana sagalee Waaqayyo kutaa lamaffaan kana fakkaata. Kutaa sadaffaatiin walitti deebina hanga bara baraatti Waaqayyo Gooftaan keenya nama dhaga'ee nama firii 30 firii 60 buusuu nu haa taasisu. Maatii Waaqayyo Firii Tewaahiidoo Toobii saabskraabii laayik sheer gochuudhaan nu hordofaa isiniin jedha. Galanni Waaqa keenyaaf haa ta'u.